Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti ergee boqonnaa tokko. Ani Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkoo utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen ergamee nagaa koo nagaa obboloota anaa wajjin jiran hundumaas waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaatiif nan dhiyeessa. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Kiristoos akka fedha Waaqayyo Abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne. Baraa amma bara baraatti Waaqayyoof hoqobaan haa ta'u. Ameen. Barsiisa wangeelaa akka walii hin wallaalle of eeggachiisuu isaa. Isa karaa ayyaana Kiristoos isin waame irraa garagaltanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqifadha. Wangeelli biraa illee hin jiru. Garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoos galagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'u iyyuu malee ani yookiis ergamaan Waaqa irraa tokko wangeela sanuu kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Akkuma ani kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Ani amma namoota immoo yookiis Waaqayyoon tole jechisiisuudhaafan dubbadharee yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaaree amma iyyuu utuun namoota gammachiisee hojjetaa Kiristoos hin ta'un ture. Ammas yaa obboloota koo wangeelli inni ani lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbate akka hin ta'in isinittan hima. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isa hin fudhanne, namnis ana hin barsiifne. Amantii warra Yihuudootaatti qabamee yommuun jiraachaa ture gar malee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhama'aa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiran keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaafis caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiinis na waamutti gammade. Yeroo ofii jaallatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akkan lallabuuf ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee hin dhaqne gara warra na dura ergamoota ta'aniittis Yerusaalemitti ol hin baane. Garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e. Ergasii waggaa 3 ture Phexrosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa Gooftaa irraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan ani isiniif caafu keessatti hin sobu dhugaa Waaqayyooti. Ergasiin gara kutaa biyya Sooriyaa fi Kiliiqiyaa dhaqe. Waldoonni kiristaanaa biyya Yihuudaa fuula koo hin beekan turan. Garuu isa warri kaan namichi inni takka nu ari'achaa ture amantiidhuma isa dur balleessuudhaaf dhama'aa ture sana lallabaa jira jedhan duwwaa dhaga'an. Isaanis sababii kootiif Waaqayyoof hoqobaa dhiyeessaniiru. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 2. Ergasii waggaa 14 booddee Barnaabaasii wajjin Tiitoosin of duukaa fudhadheetan deebi'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Akkan achitti ol ba'uuf Waaqayyo mul'ata waan anatti agarsiiseefan dhaqe. Warra achi jiranitti waa'ee wangeela isa ani warra saba Waaqayyoo hin ta'initti lallabuu ibseen itti hime. Dadhabbiin koo inni darbe. Inni ammaas kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti warra geggeessituuttis qoofni itti himeera. Miiltoon koo Tiitoos iyyuu utuma nama Giriikii ta'ee jiruu akka dhagna qabatuuf hin giddisiifamne. Obboloonni sobduuwwan warri karaa malee dhufan illee kana barbaadanii turan. Isaan kun birmadummaa nuyi karaa Kiristoos Yesuus qabnu gaadanii gara garbummaatti nu deebisuudhaaf dhoksaatti nu gidduu lixan. Garuu dhugaan wangeelaa akka hin tuqamnetti isiniif eeguudhaaf nuyi battala tokko illee isaan kanaaf abboomamuudhaaf of hin laanne. Warri geggeessuun kun waan fedhan yoo ta'an iyyuu Waaqayyo waan hin loogneef
anaaf garaagarummaa hin godhanne. Warri geggeessituun kun isa kan kootitti homaa hin daballe. Qooda kanaa akkuma wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uun Phexrositti adaraa kenname, wangeela warra seera dhagna qabaa hin eegne biraan ga'uun anatti adaraa akka kenname argan. Isuma ergaa warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf Phexros keessaan hojjetutu warra saba Waaqayyoo hin ta'in biraan ga'uudhaaf immoo ana keessaan hojjete. Akkasumas Yaaqoob, Phexrosii fi Yohannis warra geggeessituu ta'anii akka utubootaatti ilaalaman ayyaana anaaf kenname hubatanii hidhata ta'uu keenya agarsiisuudhaaf harka wal qabanneerra. Barnaabaasii fi ani gara warra saba Waaqayyoo hin ta'inii akka dhaqnu, isaanis gara warra seera dhagna qabaa eeganii akka dhaqan waliif galleerra. Isaan waa'ee hiyyeessota gargaaruu duwwaa akka yaadannu nutti dubbatan. Anis immoo wanti ani gochuuf dhimmu isuma kana. Yeroo Phexros gara Anxookiyaa dhufe garuu hojiin isaa kan itti farachiisu waan ta'eef ijatti itti nan morme. Jarri tokko Yaaqoob biraa utuu hin dhufin dura inni saba Yihuudoota hin ta'in keessaa warra amananii wajjin nyaachaa ture. Erga jarri kun dhufanii garuu warra seera dhagna qabaa eegan waan sodaateef deebi'ee warra wajjin nyaachaa ture sanatti gargar ba'e. Yihuudoonni warri kaanis Yihuudoota warra hin ta'in wajjin nyaachuun balleessaa akka ta'e fakkeessanii isaan wajjin ka'an. Barnaabaas iyyuu fakkeessaa isaanii kanaan harkifamee ture. Garuu dhugaa wangeelaa duukaa daandii qajeelaa irra akka isaan hin adeemne yommuun argee hunduma isaanii duratti Phexrosiin, ati Yihuudii taatee akka Yihuudiitti utuu hin ta'in akka nama Yihuudii hin ta'initti erga jiraatte attamitti warra Yihuudoota hin ta'in akka Yihuudootaatti jiraachuudhaaf giddisiiftaree nan jedhe. Nuyi dhalootaan Yihuudoota malee warra Yihuudoota hin ta'in warra cubbamoota miti. Utuma ta'uu iyyuu namni tokko illee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri isa irraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyoon duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekna. Nuyi wanta seerri nama irraa barbaadu hojjechuudhaan utuun ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu. Egaa nuyi karaa Kiristoos qajeelota taanee lakkaa'amuudhaaf yaalaa utuu jirruu ofii keenya cubbamoota taanee yoo argamne Kiristoos hojjetaa cubbuuti jechuudha moore raawwatee akkas hin ta'u. Garuu waanan diige deebisee yoon dhaabe ani ofii kootii seera irra daddarbaa ta'uu koo agarsiisuu kooti. Ani Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seera jalaa du'e. Ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo Ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. Ani ayyaana Waaqayyoo gatii hin dhabsiisu. Namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan utuu ta'ee yoos Kiristoos akkasumaan du'e ka. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa, fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltanitti eenyutu qoricha isinitti godhe? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan immoo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan Hafuura Qulqulluu fudhattan? Kana duwwaa isin irraa baruu nan barbaada. Attam akkas wallaalota taatu? Hafuura Qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaaddu ree? Waan baay'ee akkasii minyeeffachuun keessan wanta waa'ee hin baafneef tureere. Waa'ee baasuu dhiisuu duwwaa yoo ta'eefoo isa seerri isinirraa barbaadu waan hojjettaniif moo yookiis wangeela dhageessanii waan itti amantaniif Waaqayyo Hafuura isaa isiniif kennee hojii aangoos isin keessatti hojjeta. Abrahaamiin yoo ilaalle inni Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu caafameera. Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadhaa. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin sabni hundinuu siin in eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera.
Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin in eebbifamu. Warri waan seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caaffanni qulqullaa'an namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadha in jedha. Namni tokko illee hojii seeraa raawwachuudhaan Waaqayyo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyo irratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa in argata in jedha. Seerri garuu amantii irra hin dhaabbatu. Haa ta'u iyyuu malee namni wanta seerichi barbaadu hojjetu ittiin in jiraata kan jedhu caafameera. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafame namni mukatti rarraafame abaaramaadha in jedha. Eebbi Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf hafuura isa Waaqayyo abdachiises amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera. Obboloota ko, waan naanna'aa keenyatti hojjetamu yoo ilaalle dhaamsa namni du'uuf jedhu kennu erga seeraan fudhatamee booddee eenyullee gatii hin dhabsiisu yookiis waa ittiin dabalu. Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'an akka nama baay'eedhaaf dubbatamutti hiddoota hin jedhu. Akka nama tokkoof dubbatamutti hidda jedha. Innis Kiristoos. Kana jechuun koos seerri inni waggaa 430 booddee kenname sun abdii sana balleessuudhaaf kakuu Waaqayyo duraan dursee galee ture diiguu hin danda'u jechuu kooti. Fayyina argachuun seeratti hidhameera yoo ta'e immoo si'achi abdii Waaqayyootti hidhamuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo kennaa ayyaana isaa Abrahaamiif karaa abdii sanaa kenneef. Egaa seerri maaliif dhimma baasa ree? Hamma iddi inni abdichi gara isaa ilaalu dhufutti seerri irra daddarbuun maal akka ta'e mul'isuudhaaf dabala ta'ee kenname. Seerri ergamoota Waaqayyootiin karaa namicha isaaniif namoota gidduu dhaabbatee kenname. Inni gidduu dhaabbatu illee tokkoof hin dhaabbatu. Waaqayyo garuu tokko. Egaa seerri abdii Waaqayyo abdachiiseen hin mormaaree? Kun matumaa hin ta'u. Seerri nama jiraachisuu danda'u utuu kennameera ta'e seera eeguudhaan qajeelummaan in argama ture. Abdiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka argamuuf kenname. Warra isatti amananiif akka raawwatamuuf caaffanni qulqullaa'an waan hundumaa cubbuu jalatti boojisiise. Utuu amantiin hin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifameetti booji'amnee harka seeraa jalatti hidhamnee turre. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakka'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Amantiin erga dhufee garuu nuyi si'achi harka adabduu jala hin jiraannu. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko. Yihudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmaduu, dhiira yookiis dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru. Erga kan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiises in argattu. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu amma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Hamma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchuuf adaraa itti kenname jala hin tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjettoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyo garbicha miti, ilma malee. Erga ilma taates qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin
warra uumama isaaniitti waaqayyolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtan. Amma garuu waaqayyoon beekuu bira erga geessanii caalaatti iyyuu waaqayyo biratti erga beekamtanii attamitti immoo deebitanii hafuurota dadhaboodhaa fi of hin dandeenye kanatti garagaltanii akka garbaatti hojjechuu fi barbaaddu ree. Guyyaa baatii buusaa baraa keessaa yeroo guyyaa tokko tokko addaan baaftanii sodaattanii in eeggattu. Ani akkasumaanan isinitti dadhabee jedhee waa'ee keessaniif nan sodaadha. Obboloota nana, ani dur akka keessanin ture, isinis immoo akka koo ammaa akka taataniif isin nan kadhadha. Isin homaa anatti hin balleessine. Ani si'a jalqabaa wangeela yeroon isinitti lallabe dhukkubsataa fi dadhabaa akkan ture isin iyyuu in beektu. Egaa akki ani itti ture yoo isin qore iyyuu isin akka ergamaa waaqayyotti akka Kiristoos Yesuusitti na simtan malee ana hin salphifne yookiis ana hin tuffanne. Dhageettiin yeroo sana isin gammachiise sun eessa dhaqe ree? Utuu danda'amee ija keessan of keessaa baaftanii anaaf kennuu iyyuu in jaallattu akka turtan ani isiniif dhugaa nan ba'a. Ergasii immoo dhugaa isinitti dubbachuu kootiin ani diina keessan ta'eeree. Jarri tokko yaada isaanii baay'isanii isinirra kaa'ataniiru, garuu waan gaariidhaaf miti. Isin yaada keessan isaan irra akka kaa'attaniif addaan isin baasuu in barbaadu. Waan gaariidhaaf yaada nama irra kaa'achuun garuu yeroo ani isin bira jiru duwwaaf utuu hin ta'in yeroo hundumaaf isiniif gaariidha. Yaa ijoollee koo, amma Kiristoos isin keessatti mul'atutti hamma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti ani akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadha. Amma waa'ee keessaniif waanan godhu waanan wallaaleef utuun isin biratti argamee afaanuma kootiin isinitti dubbadhee isin buufadhee nan hawwan ture. Isin warri seera jala jiraachuu barbaaddan wanta seerri jedhu immoo in dhageessanii anatti himaa. Abrahaam ilmaan lama qaba ture. Tokko dubartii garbummaa jala jiraattu irraa, tokko immoo dubartii birmaduu irraa akka godhate caafameera. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittii irraa dhalate. Inni kaan garuu abdachiifamee ishee birmaduu irraa dhalate. Ammas kun fakkeenya. Dubartoonni sun fakkeenya kakuu lamaati. Isheen duraa isheen ijoolleen ishee garbummaa keessatti dhalatan Aggaar, isheen fakkeenya kakuu isa tulluu Siinaa irratti dhaabateeti. Aggaar isheen tulluu Siinaa isa biyya Arabaa keessa jirutti fakkeeffamte sun fakkeenya mandarii Yerusaalem ishee amma namoota ishee wajjin garbummaatti jirtuuti. Yerusaalem isheen Waaqa keessaa garuu birmaduudha. Isheen haadha keenya. Caaffata qulqullaa'aa keessatti dubartii ishee abbaan manaa duukaa jiru caalaa isheen abbaan manaa in dhabde jedhee dhiisee ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatin haftee gammadi. Ati yaa ishee takkaa hin ciniinsifatinii guddisii gammaduu kee dhageessisi kan jedhu caafameera. Ammas yaa obboloota koo, akkuma Yisihaaq isinis ijoollee abdii Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana inni akka fedha foonii duwwaatti dhalate, isa akka fedha hafuura Waaqayyootti dhalate akkuma ari'ate arras immoo akkasuma in ta'a. Garuu caaffanni qulqullaa'aan maal jedha? Ilmi garbittittii ilma ishee birmaduu wajjin dhaala hin hirmaatu waan ta'eef garbittittii fi ilma ishee baasii in jedha. Egaa yaa obboloota koo, nuyi ijoollee ishee birmaduuti malee kan ishee garbittii miti. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ani Phaawulos isin dhagna yoo of qabsiiftan Kiristoos homaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan hima. Namni dhagna of qabsiisu seera guutummaatti eeguun akka isarra jiru keessa deebi'ee dhugaa nan ba'aaf. Isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaaddan Kiristoosin ofirraa kuttaniittu. Ayyaana Waaqayyoo irraas kuftaniittu. Nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amuu amantii keessaa eeggachaa jirra. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee
dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuu miti. Isin gaarii gootanii dubbii dhugaa duukaa bu'aa turtan. Amma garuu dhugaadhaaf akka hin abboomamneef eenyutu isin dhowweere? Dhugaadhaaf akka hin abboomamneef sababii kan isinitti ta'ee Waaqayyo isa isin waame miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa in bokoksa. Ani immoo karaa Gooftaa isin waan tokkoon anatti yaadaan gargar akka hin baane nan amanadha. Eenyu iyyuu yoo isin raase adaba isaaf ta'u in argata. Garuu obboloota koo, amma iyyuu seerri dhagna qabaa akka eegamu utuun nan lallaba ta'ee amma ammaatti iyyuu maaliifan ari'atama ree? Yoos fannoon Kiristoos namootatti gufuu ta'uun isaa in hafa ture. Namoonni warri isin raasan kunis utuu xu'aashii of godhanii in wayya ture. Obboloota koo, isin birmadummaadhaaf waamamtanoo jaalalaan waliif ergamaa malee birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennin. Guutummaan seeraa dubbii tokkicha isaa nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhuun in xumurama. Isin garuu yoo wal ciniintan, yoo wal nyaattanis akka wal hin fixnetti eeggadhaa. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan in morma, hafuurris fooniin in morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin in mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jalan jirtan. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadi dhiisii, waaqayyolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus. Akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture, warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwa isaa fedha isaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu, walitti naqxuu, walitti naaftuu ta'uu hin dhiifnaa. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 6. Yaa obboloota koo, namni tokko utuu ittiin yaadin cubbuu kamitti illee yoo kufe, isin warri hafuuraan geggeeffamtanii jiraattan hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Garuu isinumti iyyuu akka hin qoramnetti of eeggadhaa. Ba'aa walii baadhaa. Akkasittis seera Kiristoosiin raawwattu. Namni waanuma tokkoof dhimma kan hin baafne ta'ee utuu jiruu nama dhimma baasu yoo of se'e inni of hin gowwomsa. Namni adduma addaan hojii ofii isaa qoree haa ilaalu. Yoos yaaduma ofii isaatii duwwaadhaan of jajuu isaa malee namni biraa akka isa hin jajanne arguuf jira. Namni adduma addaan waan ofii isaatii baatu qaba. Namni dubbii wangeelaa baruutti jiru wanta gaarii ofii isaatii qabu hundumaa barsiisaa isaa wajjin haa hirmaatu. Waaqayyo kan itti ga'isan mitiyoo. Hin gowwominaa. Namni immoo waanuma facaase in galfata. Namni akka yaada foonii isaatiitti facaasu yaada foon isaatii sana irraa badiisa in galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya barabaraa in galfata. Yeroo isaatti humna utuu hin dhabin galfachuuf waan jirruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti in laafnu. Egaa akkuma fucha argannetti kottaa nama hundumaaf addumaan immoo warra amantii keessa jiraniif gaariin hojjenna. Gara dhumaatti of eeggachiisee nagaa dhaamuu isaa. Kunoo amma fidala gurguddaadhaan harka kootiin isiniif caafuu kootii ilaalaa. Wanta namummaa namaa irratti alaan mul'atu argisiisuu warri barbaadan akka isin dhagna qabamtaniif isin in giddisiisu. Isaan fannoo Kiristoosiif akka hin ari'atamne duwwaadhaaf kana hin godhu. Warri seera dhagna qabaa duukaa bu'an iyyuu seera hin eegan. Haa ta'u iyyuu malee
isaan waan namummaa keessan irratti mul'atu kanaaf of jajuu duwwaadhaaf dhagna qabachuu keessan barbaadu. Ani garuu fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa ana irraa fannifame, anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matumaa anaaf hin ta'u. Uumama haaraa ta'uutu lakka'ama malee dhagna qabachuun yookiis dhagna utuu hin qabatin hafuun waan tokkotti hin lakka'amu. Nagaanii fi araarri warra akka karaa haaraa kanaatti deddeebi'an irra, Israa'el Waaqayyoo irras haa jiraatu. Egaa ani godaannisa madaa isa Yesuus qaba ture namummaa koo irraa waanan qabuuf si'achi namni tokko iyyuu ana hin rakkisin. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u yaa obboloota koo. Ameen.